يسرقوا الادوات يسرقوا المخزن يسرقوا كذا وانت تواصل بالتليفون خلاص مطرود عن العمل صبري صبري ورايه ما قران كاسلامو بر دي بيساب جولي من ذكر مكان سرج جولي سمون دو مكان سرج نواصل بالتليفون هكذا تشتغل تحكي عمل يعني يدخلوا يسرقوا الادوات يسرقوا المخزن يسرقوا كذا وانت تواصل بالتليفون خلاص مطرود عن العمل خلاص موقف انا بشوف عامل ثاني عندي مشغول واصل وانت تشتغل بالتليفون هي العمل هذا خلاص ما فيش اي مجال بالمثلا مسافر वो इंसाफा ब्रांड का नाम से जुड़ते दुख नुक वहाँ दिसायो माल तो माल बर्बाद नहीं माल आ जाते नदी से हासन वरेर से नहीं थी आरो माँ फिर मले नोएं जिये हुन दसे को फाय में थी तकत्ती अर्रान तना इनके राया सा मालता आरो माँ जिमा बांता जिमा है अब जिमा से फदान फटखाना अगर दे दी लाकना उन्या ने याफो गरान नगगावच गिरवानी गदर गराज जबाते नहीं तक वांग दम बर्बाद वांग कदम बर्बाद हरम मोहना फुरटा खाना मले नमक है संता उन्हें बेचता भी और बाफांग गुरबा ना बेचता Lacuna kustan kung kadanya ni kuwa baca berba oh sin nagan nata sa kurtia sin rumah raya tem अब हो तो भाई देम वादिस देम तो देम हो तो देम वही कब दसीम पे खाती तनाब फता किसे खानो निकाह Assalamualaikum Waalaikumsalam oh ibsan minta saya berarti oh boleh sih kan masa na ore ni jala ba fatte ku jima da ku wan barca da ku wan kadanya ne oh de me rapi sa khara jukre da abo azatan am barca aslo akal tagamat Assalamualaikum وعليكم السلام كيف اهلا اهلا لقى صاحب بجيبوا حساب هاي هو من خيري خيري ربي اقول وانا هاي from there please warna هذه negara narin يا سلام ya salam sani talaga di bread sani betani mi ها بيقانون رايا اخي اما خان شكي لا خان وتنو دررم نشكي لا رادان maali wannan maali mutu maali nutin from ni jannat bisu jirati ana yaadaf ko payfaten هذه روحي خراك بابا هاسو قداس مربان aye اني برچا فدا ay اني فيفو يعني ديرو سنيفو angaluf dia majetin bergad hakika nawo marrata na tolchi male tadalaga jarasi ariyo de ne kan dakka godu dindenya dalagan ala babar kanari odorumu tati egonom kinta te wal faham tabrazin gaiso anadisi ati go marra gadisi didem tabra tadalaga te me di sami o mala na tawami ramma mala na مالي يعني خير كنت مالي مياتي rakonti ya ningala yetin dalagu jir duranis bati lam qofa nafi ningala yetin me jigal warte sanan len kam me mala na dabi على بربادة e mala na كون ثم نديم ملك عنه علمنا ما itu beri tu punya anak biji kan علمنا ما بيجتنا هيك يوني بيلي ما ريدا ما ريوج عن كلمة بيجتنا ممكن بيجي كلمة عجائبات دربة كان سيساو باني وني awak kita kasih lima kan nami belajar ni malak kan makan mungkin ini makan juga يعني بيجي الرتين الماتن واني mir mane har kalaman Filimni nan qabu filima ajaa'ibaati garuu yoo gartee onnee qabaatan qofa onnee ni qabdanii ammaaniin isinii onne bantami hoommi as na bira hootu kanji waa takka ta'e kubbaan filima takka darbe filima saniini maallaqa akkana qabanne atiis sagalu ni galta nutis ulii diduu teenya tanagee asiiraan akkam jedha onne yang kabanne abdit gode abo kun ne mal qabame abshaangoon walumaan dhageeffadha aboo namaan nurraa du'e jenneeti fakkeenyaaf abbaa kee biyya du'e jenna
Sambooda taaziyaa yaamneeti nama Ayyee. nama taaziyaa sanirraa maallaqa gartee buusna du'aayin godhin biyya goonenne irraa fuuna beekta maallaqa du'aayin isin goonu nuti asumatti itti wanteen akkam jedhu Wanta kan namni qoy wanta kan Awwa filmi biqiluu naatee jira beektaa? Sikee? Naatee jira. Ati tanaan jiraachuu turte duraanis walleete. Antana keessan jiru adeero. Sigalee Maali? yoo onnee ammoo nuti onnee akka gaalaa qabna waan akkana irratti onnee hin qabnu. Oo yaa fi hattummaa nama ajjeesuu fi kana kana Laa sadii miti antana keessan jiru abbee. Jimaanu gaafate illee barra jimaa. Kana jiru. deem rakkataa deem. Awwa dhageessaa warri akkanaa kun baga nurraa beeku Baga beeku. maaliif ni beektaa? Namni gartee oduu guddatu kun gooteewwan filima keenya kanaa ni dhoosa nama bira dhaqee akkana jeeti nu baadalaati haa ta'u amma ati ammaan tana waan isin jee kanarratti akkami Dhibbatti ni bakkaan hin ga'a. Ammaa jaa maallaqa qabaannaa maal jettee amma akkaasin jiru guyyaa takka taaziyaa labsine namuttuu himnee dhufnee mana tokko guddaa tokko dheenee teenyaa jettee maallaqa kaseenurraa guuru akkam jedhu maallaqa buuruusi ni godhanna akka anaa guuraa namni biraan golaa inni guuraree lafa biraa sumatti daftara kana qalama si kannee chirre teessee waan ka re'ee faa qalaniin ati fakkeessuu qabda wayii jettee fakkeessuu qabda aga na godhu ala zaman booyin hin duune bar booyin Buruk kana ala sama nuha ka jimne tinna ala argisiisuu barbaanne hawaasa uffata aadaa keenya hawwannis akkamitti guddisan ijoollee keenya waliigalatti kan ibsuu barbaanne bareedina afaan oromoo keenya. Nolan manni kana seenneeti waan hundi hojjenna ati usiituma narraa jira abboomu qofaa Hussein saahibakii laal taa'ee amma hunda itti bilbileetiin hiriyoota keetii fi hunda nama beenu hunda ammaan tanaan si qopheessa. Kachitti hin gisin bira kusan illee yaamne. Hunda ni yaama taa'e. Ati laal gaa nama namni irraa du'e fakkaadhu akkanatti babbareeddee naan taa'iniiti. Hello. Akka Muhammad nagaya Muhammad keenya awa fayyuma qabdani awo bara rantana tikko akka isinitti himullee nanuma ulfaatteeti bara abbaa caalaa keenyaatu akhirameerra biyyatti kanaafuu gaa ijoollee hundatti himiiti namta akka nambisin kottaa gaa namni nama wal cinaa dhaabbate gaa biyyaan baatana keessatti galtee rakkoo tana arra gisee namni rakkate namni nama cinaa dhaabbate hiriyaani kottaa mee cina dhaabbannaati saahiba keenyaati dafa namutti himu kottu dhiiraa dhalaan jeeni haya saahiba kiyya galatoome waan haayee nageetti Kunoo galal dalagaan teenya amma hojiin takkarraa eegalamte itti himeeti laal fuula kee fuula akkanaatiin fuula gaddaa kan namni irraa du'e fakkeessiiti eegi ammaan tana Asanii amma anulaarra taa'eeti kaseen hunda katabaa waarraa fuudha akkasii jajjabaatu gaa laal fakkeessi gaa booyinsaas bobbooyaa laal akkana ammaa السلام عليكم. وعليكم السلام سيني محمد حكم من وجه تنزل. أجل راح سين
Woga sabara gaw. Sabari ka imana sabi rabbi sina. Sabri baraye. Mar koran kasilamu bar. Ama hadu esa kan biyana ma kaysa tekkanate kana cina dhaabachuu qabna nuti. Kasilamu mal goranim. Isuma kana gargaaramee uumaden deemnu. Maal sila abbaan dhukkubsatee deemu. Akkasuma. Ayyee. Maali kaasila maal dhukkubsatee deemu akkanatti rabbisa araaramu akkana agarri ta'e. Inni dhukkubsate. Dhukkuba aarii amma biyya dhufe kana hadirree du'aa seena kana dhageesse. Chukkinyi jaanii moomaal jaanii isa waan chaayinaan dhufite jaanii isa saniin du'ee jaaniiti. Rabbi rahmataa godhuufi. Akkami sila ka dhukkubni dhufe kun haaraawame akkamitti irra ga'uu danda'e yoo kanatti. Akkasii miti akkuma barroo irraa deemu jirutti gufatee amrii ta'e jaaniiti. Bara fiizikatti deeman gaafate. Hawwan dhageessa waan namni itti jiru. Nadhi beewwar maaliif garuu kan akka tambayin. Wallahi akkuma nama jira akkuma jette akkuma taa'ee afaan garagaraa haasawuun. Gurbaan irraa gara maatis waan biraasa. Karena sila abbaan jenis waan biraasa. Kami garuu naaf hin galuu dandeenya. Muhammad Assalamualaikum Bob. Maal isa qabaa manaa wajji godha haasoo haysa sus jettani. Ollaan duuba reetu bara ollaa san finneenneeti. Nutis walitti dubbanne. Bara walumaa naataan haasoo jeeti qobatte achi baate. Itti abili billuuyenneeti bara walitti haasoo. Muhammad gaammaan tanamee obboleessa keenyaas gaa waan takka gandaa fi isaa erguuti honnoo daftararra katabanii ijoolleen hedduun amma xiqqoo isin duraas baate. Akkasii beeytanii mee obboleessa keenya haa gadda jiru kana walumaan taanee haa isa kana gartee gadda kana irraa waan taa'ee nuti mee waan gargaarsa kanaas honnoo mee honnoo watu nangama kiyyaan ilaal. Maqaas asumatti hin kataba. Muhammad waan dandeessanii hin gaameen. Ayyee bareedduudha gaamaala guddaa kanallee qabanneen dhufne. Dhuga dhufnee hinga. Achirratti maqaa rabbuuti. Waan godhu qabna. Kangen mo kana. Eenyu maqaan kee? Muhammad. Atis Muhammadi? Muhammad xiqqaa. Nuti kangen mo kana nama kanya gargaarun waan dirqamu irratti gargaarsan gana ni goona. Maqaan kee eenyu ta'u? Maqaan kee Ali. Ali. Nuti kangen mo kana manni Oromoo kangen mo wal gargaara beekte waa walitaan. Galatoomaa uuma qabaniif hin dararin haasa. Eenyu maqaan kee? Maqaan kee Adam. Adam. Ayyee galatoomaa gaa. Awoo booyin gaasa jajjabaadhu maal taate oo? Jajjabaadhu haasa'uu mata duratti. Ooni jira maalleen ni usiiti ati waan isa taasisaa keessa nagaa fakkaata. Ofiyyaa waan amma mijamoo keessa waa gurra taa'aa. Wallahi cinaa fudhatuun dhabu. Haasawaa waan usinaati. Asila abbaan biyya kun achi taa'ee waa'ee na sodhamee. Keessa takka guuruu jira yaara. Waan itti taasisee dhiisuu jira malee sila. Maallaqa achaan boo'u jira yaaranii gareefu. Maallaqa kanaan dafee waay keessa
Qamisa keessatti illee gurrata. Obsa fitadhee jira amma. Obsa fitadhe. Jala mandana ni kana sabare bana ma kan dun jiro so de gadi no Tarani ana ni deemna sabare waay. Nyaatanii? Deema. Duraan sabbarreeti duraanuu nuti. Ajaan teenya maallaqa malee sabbaruu biraa jira. Sabbarri amma kana harkanneeti. Sirri sabbarri. Siasa bersisu. Sabbara gamoo. Illee saya bakka Sabbarri. wajji jabeessa ni deebi'u illee. Futa. Garuu wal qabdi. Xiqquma boosoo manni maallaqa buuse isa waraqaa takka takkaa yaa'aniiti. Aboo wallahi bilaqaat asii gurgurta siin argaa. Wallahi saayibii. Ajaa'ibuma qabdaati. Aboo Namuu yaamsa. saayibii waan akkana tradisi. Asi odoon hiriyoota kiyya yaame gabbata akka kiyya. Kanneen maal qabame? Awoo kana bira taa'uu kana ol kan saayibii waan kishitti gurgurtu sumaan harkaan dhugisa kan akkanatan. Maaliif isha guure? Awaan kana waliigalee adda godhannee neemee na shawwatiin saayibii. Awoo wal kisha si gurguru siin Boo isha kamiin guure boon raajisa. wallahi billahi si kisha gurguru siin argaa. Maaliif isha guura firii lamaan tanaa Oo taasisan? amma waan akkanatan hin beeku waan kana duranis. Adda fudhanna amma kan kuma kana Adda kalaas. fudhannaa hanga kana malee qabeetaa. Sanatti ol kaata. Hanqa kana kunnoo maaltu jedhamee wanni biraa? Awaan kana Adda hojii fudhanna. dalagaa dhaamii wanni kun. Yaada naaf burqisiisee bara. Eenyu abbaan raajii dalagaa eenyu anaami. Awaa kadii yoo dabbaa kiyyaa yaada Waa abbaan kee die filimaan ajjeesne malee nuti amma kun kana walitti qabneeti yaada ka burqisiise eenyu? Tajiib naa kan maali kana cufaa'u naa kan. Maaliif si kana isaa hanqa Biyya kana waan si. adda fudhanna kana Tajiib marraa. isha guurtee fixee deemtee. Mee maaliif isha guure? Isa jira kan isha guure. Waan akkana dalagii gaa. Maal isa? Waan dhiise kaasa isaa hojii biraa mee namni akkamii wajji hojjetu yoo tanarra waliin Boo. maali? Hai. Idaanuu wanni ta'e waan takka illee hin jiru. Maaltu hin duwine abbaasaati du'e? Maal duba wanni isin godhu jirtan maali? Qammaa turte dhaabbanne isin eegu jira. Maal goone maal godhu jira maallaqa biyya erginarra waa. Awooreetti bita jechuun jira malee waliloo nuti hin jirru. Maaliin bita? Barnu reetti binnama biyya erginarra wal qabnee irra malee abbaan isaa du'uun dhugumaati. Aboo harree kun tarkumaan siin jedhi. Uummanni kun naagalee jira. Reetti ittiin bituun jarri. Ifiif takkaa'uu ittiin qamoo fi ittiin xuuxuudhaaf deeman malee anjara namaa kan shakkeessa jira. Gattaa maal kan godhatu. Eme kayaw. Boo qonnaa maalleeni hanqarama gurree daree fuutii maali? Me akati gurataatti be durumarraa iyyuu Nuti beeknee jira. Waan hundaa'u nuti beekne. Maaliif? Kan jedhanas. Laal. Hai. Haala isumaan gattaa. Abbaan ta'e tokkollee nu jiru laal. Laal. Gaba laal. Atillee hamataa qora. Ya? Hawlaan qaban itti dura. Saboo. Sa uummatuma addaatiin nu qabate. Mee kana asi maal si baase? Bakka hin taane kaayoo. Keessa kaa'e. Gattaa mee bineensi isaa bira dheeraa si maas. Liqimsinnaaf. Hai. Laal. Kanallee abbaa maaltu du'aa miti. Kanumaallee kakay. Abbaa deesee asitti mana qabaachuu. Hai dhaabbatu. Harka. Laal. Hai. Asuma keessaa waa hunda gorku. Garaa keessallee laalme. Homaan jiranii kan. Gattaa. Maaliif? Abbre sa yana disan toftaa miti. Eh. Malumaan na dhibee na kawaita. Dalagaa irraa na ari'een. Us akkasuma dhisi. Nuti abbaa kiyyaa du'ee jetteeti. Ijoollee ollaa ijoollee miskiina waan akka illee hin qabne. Tammaan tan biyya irraa dhufte. Barbaannee qarshii takkaa fi lamaan harka keenya as dhufne. Isin bira isin garuu wayita nuti gabbaanee ishoo dhaabbanne. Isin wajjin jala guddirtan asi. Maali wanni kana afaan kana? Aw dhiifamnaa godhaa. Dhiifamni kanaa isa jira. Balleessine dhiifama nu Balleessine yaa rakkumaatti nuuf jedhu. Balleessine dhiifama nu godha nu boodatti hin deebinu. Abdal. Kanummaa nammaa ta'e isa qote. Ammallee itti deebi'eesa.
Hankan mabarsa duranu malene dulu wali jual di BB sini fakate. Hai. Ati nur ma kai kai mal dem tu berarti udah dia main. Kana wonum mana kai sa gode ur mal ko mana kana Ya aku jismi mal sa tunu mal. Be jismi mal sa tu. Ana masih yuna mal. Atu mal dolar ya. Hai. Khalas. Devi sevar Ile me makan ni khaute na. Unji ruga raja kana. Malanya kama. Ini nama nam tu ati. Jaga. Amma lagi sagana. Arambo da wani kana kan debe. Lo dalaga abdes. Sahib banki bakka jirutti itti bilbilte bakka isaan jiru hundattu dalagaa gaafachuu qabda malee dalagaan qabu jettee aramboda waan kana hojjetin nama jiratti. Tindee warra booda. Orqaa wani kana. Maaliif isin jee arraatti waan akkanaa kana hojjette if dabbarte. Eegaa arraatti if dabbarte booda yoo tarii akka tasaa abbaan kee biyyatti waamuma itti farrifsitan jira. Tanaach yoo diyo. Aazu bilamee xarijii ta'u inshallah. Kanaafuu wani kanaa ta'uu hin qabdu. Ta'uu qabu. Hoo. Dhiifame waan aabu. Abdala dubbii hasileen. Waan nama akkanami gorsu gorsu. Batiu fi gaafate gaama. Maal godhan gara. Amma achi deemne furdaa kan biraas. Furdaa irraa hafte dubbiin. Maal jettan? Amma waan isin jenne. Gabaabumatti karaan isin deemtan kun karaa sirriitii miti. Karaa maaliiti? Duriyootaati. Yoo nuti hojii dhabneeti malee yoo hojii qabaatan nuna Hojii osoo anatti himtanii kunoo hojii baatii meeqa hojii kana na bira guuttee lafa teessu. nama tokkootu hojii 5-4 jaha dalagaa odoo nuti tetteenyuuti silaa hojii nu kan ta'ee hannas seenu. Ani hojii xiyyataa isiniin bahu. Akkana jettanii osoo nutti himtanii. Yoo akkana Oromoo walii yaadde nuti maaltu hannan nu fidee oduu. Arraan booda waan akkanaa ittiin deebina. Hojii nanee taate amma. Hojii isiniin naqa isin lamaanuu. Nanee taate. Isiniin naqa. Boru nageessita. Boruu miti ammaa isin keessa sa'a booda. No, inni isin jira dho'ichee furnaan jira gana maalanii. Deebisaaf ijoollee hunda maqaan asirra jira. Amma ijoollee hundaa maqaa sanarratti Maqaan asirra jira deebisaaf na keessatti na. Hojumaafuu rakkatiin gara arraan booda. Wani kana ta'uu hin qabu. Dalagatteetii nyaadhaan. Isaafte humna bahe. Beekam. As ilaalime. Kanoo shiritti rasiidhaan fayyee. Hojii nana qaanii ammaan ta'e. Hojii isin deeynaa ganaa arraan booda waan akkanaa ittiin deebina. Nageessaa hojii. Galatoomna. Hojii nageessina. Atis. Fayini dalaganaa Irra wali qobbise. Galatooma isiniitu karaaraan nu deebise karaa madaarra jira. Ayyee isin illee ulfaadha.